Akkam jirtan daawwattootaa fi kabajamtoota jaalatamtoota OIB arraas akkasuma qophii addaa keenyaatiin hayyootaan lama qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Hayyoottan lamaanis Jamaal Alii akkasuma Maastar Hassan hayyuu seenaa isaas qabannee isiniif dhiyaanneeti jirra. Qophiin addaa keenya isaanii wajjiin kan irratti xiyyeeffatu waa'ee Haaji obbo Ibsaa Mohammedii fi akkasumas Abraahim Haaji Alii dua isaaniitii wajjin wal qabsisee seenaalee isaanii irratti kan xiyyeeffatudha. Mee Jamaal Aliitii fi akkasuma Maastar Hassan waamicha keenya kabajanii gara OIB'tti yeroo keessan aarsaa gootanii nuuf dhufuu keessaniif guddaa galatoomaa isinin jenna. Galatoomaa isinis OIB'n nu afeeruu keessaniif miidiyaa keessan irratti galatoomaa. Fayyaa ta'a galatoomaa. Tole isinis guddaa galatoomaadha. Yeroo keenyatti fayyadamuun kallattumaan gara waan qabannee dhufnetti kan seennu ta'a. Maastar Hassanittiin dabraa. Maastar Hassan mee obbo Abraahim Haaji Alii boqochuu isaatii wajjin wal qabatee maaltu si dhagaame inni nama akkamiiti jettee mee uummata Oromootiif ibsita? Ibraahim Haaji Alii boruu nama dhalootaan Oromiyaa bahaa magaalaa Dirree Dhawaatti dhalate nama Oromoof dhalatee Oromoof jiraate jechuu dandeenya karaa gabaabaadhaan. Namoota hortee qaroo dhaloota ammaa keessatti mul'atte keessaa tokko yeroo gartee warraayisii aartii dhoohee hawwisoon afran qalloo dhuftee jammaannee afran qalloo dhaabbatee sii galtee warraayisan dhoohaa turetti hawwisoolee Dirree Dhawaa keessa turte warreen akka gartee urjii bakkalchaa afran qalloo biiftuu ganamaa jaanii kanneen ture eegas booda suuqa lilaaqee jira arsalee jira sigaltee Jarmanii maal jedhanii hawwisooleen tun turte. Kanneen keessaa suuqa lilaaqaa keessaa qooda fudhachuu ture innis warreen akka gartee Haamidoo fa'aa wajjin Abshakuur Umarziitii fa'aa wajjin Billa fa'aa Kamaalee Ahmad fa'aa Yoonis fa'aa wajjin sigaltee Aadamu Soofaa wajjin Wayib Joobaanii Muhammad Umar Shamshaddin Ali ibi shamarree illee turanii jiran Ashuun Yusufaa Doobiroo Leedii Doobiroo Ibsaa Sa'aadaa Ali Rihaanaa Ali kanneen fa'aa wajjin hawwisoo suuqa lilaaqaa keessatti illee akka hawwisootti qooda nama fudhachaa ture meeshaa ogummaa meeshaa muuziqaa tana afurii ol nama taphatu waan akka akkoordiyoo gitaaraa orgaana kanneen nama taphatu sigaltee ogummaa guddaa nama qabu sanbira kutee gaazexeessaadhaas ispoortii gaazexaa ispoortiitii yeroo dheeraa hojjechuu ture. Moskoo Olompikii dhaqee Raashiyaarra nama achirraa kallattiidhaan sagantaa san dabarsaa ture. So namni kuni ogummaadhaan sanbira kutee koree waaltiin afaan Oromoo keessatti ani namni akka lafa Harargee irraa kadhaqe isumaan argee achi koree waaltiin keessatti amata 13 dura waa'ee qubee kanarratti jijjiirama tokko tokkodhaaf qorannaa gaggeessuudhaaf achi dhaqee Ibraahim Haaji Aliiti namni achitti argee namni naannoo keenyaa. So koree waaltinaa san keessa yeroo dheeraadhaaf ture inni bu'aa guddaallee achitti fideetidha sigaltee. Finfinneetti illee gaafa godaan aduu birraa hawwisoo isa faatu dhaabee aduu birraa jaanii Finfinneetti dhaabanii. Sanbira kutii bara 1950 beeku suuqa lilaaqaa ijaaran kuni achirraa 60 aduu birraa ijaaranii Oromiyaa keessa deemu turan baadiyyaatti Oromoo tana dammeessuu wal hubachiisuu ilaanqa Wallaggaa Gimbii kanneen hunda dhaqanii gartee Abbitoo fa'aallee gaafa san fuudhanii gara sirbaatti fidanii. Sanirraan dabaree bara 1968 gaazexaan Bariisaa yeroo qophaa'u namoota waan san bu'uuranii qopheessan keessaa hangafa Ibraahim Haaji Alii boruu. Bara 1987 ammas reediyoon faana yeroo ijaaramu namoota reediyoo san ijaaree bu'uuree jechuudha. Achirratti sagantaa gartee faana afaan Oromoo jettuun dhaggeeffattoota hedduu guddaa nama horatee beekamtii guddaa argate. So Ibraahim Haaji waan akkana jennee himnu miti gaazexeessaadhaa, wallisaadhaa, walaleessaadhaa sigaltee koree waaltiin afaan Oromoo keessatti afaan Oromootiif dictionaryadha jechuu dandeessa isaa wajjin yoo haasoo qabaatte hedduu anaaf hiriyyaa kiyya akka abbaattis akka hiriyyaattis Ibraahim Haaji Ibroon hedduu nama ajaa'ibaati. Rabbi rahmataa godhuu fi faamilii isaatiif illee jajjabee Rabbi haa kennu. Garuu gaddana dhagahamee jira addatti.
especially namni dirreedhaa kan sadarkaa tana ga'e hin jiru. Sadarkaa Ibiroo namni ga'e hin jiru dhalataa dirreedhaa ta'e. Finfinneetti godaanee qabxii gartee Mooskoo dhaqee achirra ispoortii riippoortii godhuudhaan koree waaltiin afaan Oromoo keessa seenee hojjechuudhaan aartii Oromoo irratti afaan Oromoo dagaagsuu irratti namni sochii kana godhe Ibiroo malee hin jiru. Kana silaa bulchiinsi dirreedhaa gaddallee taatu ibsachuu danda'u qaba turte. Bulchitoonni dirreedhaa gadda ibsachuu danda'u qaban turte irraan tana. Waajjirri aadaa fi turizimii dirreedhaa gaddatti dhagahame ibsuu danda'u qaba turte. Bulchiinsi dirreedhaatti illee gaddatti dhagahame ibsuu qabaachuu qaba turte. Ibraahim Haaji silaarra nama maqaa isaatiin takka eerpoortiin dirreedhaa takka isteediyeemii dirreedhaa nama maqaa isaatiin yaamamuu qabu ture gumaacha inni gumaachirra. Silaarra nama Habashaa ta'e wantoota akkasiisantu godhama ture jechuudha. Sigalte qooda inni gumaachirra nama Oromoof jiraate xiqqaa guddaan anaannatee ibsaa ture waan inni ta'e rakkitee maaliif gaafa aktiivtu si dubbachuun beeku namni keenya silaa isa eeggatu si dubbata. Haa ta'u immoo silaa nama karaan tokkollee taatu maqaa isaatiin yaamamuu qabu ture Ibraahim Haaji. Garuu akka nama gartee jilba gurraa akka nama ofirraa deemuu tokko gartee godhanii maqaa isaa dhahuu dhabuun gaddatti dhagahame ibsuu dhabuun bulchiinsi dirreedhaa an hedduu gadda guddaa keessa nagalchee komii qaba jechuun bulchiinsi dirreedhaa irraayisi galatoome. Tole Maastar Hassan guddaa galatoome waan hedduu kaastee jirta ammallee Hasoon waa'ee Ibraahim keessa asiin baasne waan si gaafadhuutu jira. Waayillan aduu birraa Finfinnee keessatti hawwisoo Oromoota duraa dhaabuudhaan yaadaloo fi muuziqaalee garaagaraa qopheessuudhaan kan qofallee osoo hin taane waldee Maccaa fi Tuulamaa irratti argamanii magaalaa Finfinnee keessatti illee seenaa hedduu dalagaa turanii bara 1976 mee seenaa kanarraa illee daawwattoota keenyaaf ifa godhe. Yaa si tuquuf yaaleetiin ture hawwisoo yeroo jaarratanii isin maqaan keessan maali jennaan hawwisoo Alii Birraati yaani lakki Alii Birraa nama tokko maqaa waliigalaa tokko moggaafadhaan aduu birraa jedhamu moggaafatanii sochii guddaa godhaa turan achitti yeroo san sii galte aduu birraa gaafa jaaran Finfinneetti muka jaarame aduu birraa eega dirreedhaatti harkaa diiganii Finfinnee dhufanii achitti jaaramte jechuudha. Sii galte isaan eegas booda egaa Oromiyaa guutuu keessa deemanii sii galte Oromiyaa guutuu nuti foon tokko gaafa duraas Oromoo tana beektaa sirna naftanyaa sana adda qoodee kutaadhaan loqodaan adda qoodee akka adda adda wallaalaa turan. Nuti foon tokko hojii warra barsiisu ture san keessaa tokko ture Ibraahim Haaji. Warra qooda yeroo san fudhate irraa tokko ture jechuu barbaadeeti. Ibraahim Haaji Alii boruu jechuun dhalootaan abbaan isaatillee sooreyyii afran qalloo horatee keessaa tokko ture. Sooressa Oromooti akka dirreedhaatti sooreyyii jalqaba Oromoo keessa agartee warra garaadumtii qabu. Dirreedhaatuun garaadummaadhaan adda ciramtee jirti. Amma bakka amma Addis Katamaa jaaniin tana agartee dirreedhaa Addis Katamaan san garaadumtii Haaji Alii Boruuti abbaa Ibraahim Haaji jechuudha. Gaafa duraa Haile Sillaaseen kotoneen faabrikaan kotonee gaafa dirreedhaa irra ijaarame ummata safaarii naftanyaa tana fideetii dirreedhaa gannaqa achi kotonee naqa jechuudha dalagaa. Achi kotonee dalaganiiti bakka bulan hin qaban. Haaji Alii Boruu kuni abbaan Ibraahim Haaji Boruu Ibraahim Haaji jedha. Mana xixiqqaa ijaaree sumuni itti kireessa. Kotonee dalaganii achi dhaqanii bulan mana taasan jechuudha. Sigalte kotonee irraa gizee ganda san deeman gizee makiinaa kotonee qoran eessa deemtan Addisoo Katamaa jaan ganda haaree jechuudha. Achirraa maqaan beeta. Malee gandi sanii ganda garaadumtii warra Ibraahim Haaji Alii Boruuti. Amma ijoolleen nafxanyaatilleen saatanaa hojjettee keessatti maadheeffatte gartee ganda Amaarilleen keessa walitti qabamee addatti humna toorate ammaan tana. Bu'uurri isaa ganda isaaniiti garaadumtii warra Haaji Alii Boruuti. Kanumaan jaa gaafa yaade. Tole guddaa galatoomii mee waa'ee Haaji Abraahim asoo irraan baanetti kaastee turte qubee afaan Oromoo waalteessuu irratti nama adda durummaadhaan hirmaate keessaayi akkasuma waan kana galmaan gahuudhaaf baay'inni akka isaan barbaachisuu fi baay'inni akka baay'ata akka mootummaa irraa dhabanii mootummaan dura dhaabbannaa godhe innillee dubbachaati ture. Mee dhaloonni amma lafaa dhufaa jiru kun keessattuu waa'ee afaan Oromoo waaltaa'u kanarratti maal godhuu qabaa yookaan ammoo isaan eessatti dhaabanii waan kanarratti uummata Oromootiif yookaan dhaloota amma lafaa dhufaaf jiruuf mee maal ibsita?
koree waaltinaa san keessa seenuu nu beekta taaffii isaatiini achi keessa taa'ee waan hedduudha jijjiiree akkuma beektu amma fakkeenyaaf kutaa 8tti qormaata ministirii fudhadhu kutaa 10ttis fudhadhu feeta afaan Oromoo si galte afaan keenya qoramtee ijoolleen teenya caafiddi siif jechuudha. Sila afaan fi namni aafiduu qaba beek. Caadaa fiddi ijoolleen teenya maaliif loqoda isaan hin beekne itti dhufu. Kuni ta'uu hin qabu loqoda naannoo hundarraa mix ta'uu qabaa waan jedhurraa si galte waan san jijjiiruu irratti ifaajiin Ibraahim Haaji Alii godhe waan laayyootti himaatii miti. Akka laaqamooshu naannoo hundarraa akka ta'u wanni dhufu san si galte kitaabolee yeroo barraa'an loqoda naannoo adda addaa akka hammachuu qaban godhuu irratti si galte waan guddaa waan namni behind the scene waan guddaa taphatee jechuun waan namni agarre garuu kan namni bu'aa isaa argu akkatti dhufu waan san agarre namni bu'aa isaa argu jechuun waan akkasii hedduudha taphatee Ibraahim Haaji jechoota afaan Oromoo kana si galtee faana afaan Oromoo sagantaa jiru reediyoo faanaa irratti akka Oromiyaa guutuutti daawwattoota guddaa horate. Waa'ee qubee afaan Oromoo irratti qubee akka haafaa ammaan tana loqoda irratti jechuu qabna malee barreeffamaan kaa barreessuu qabna jaa inni. Nuti yoonuma kaa tana barreessinee hoohii jennaani tana faarratti illee xiqqishoo nu faalleessuu ture. Adeemsi sirrii kaan afaan irratti yeroo dubbannu kaa jechuu qabna malee yeroo barreessinu kaa'umu barreessuu qabnaa jaa inni. Waalteessumaaf godha beekisan afaanota loqoda naannoo Oromoo adda addaa wajjin walitti waalteessumaa fi waan san godha. So waan hedduu godhuu ture Ibraahim Haaji Alii gaazexeessaa ispoortii qofa osoo hin ta'in afaan Oromoo irrattis nama qooda guddaa qabaachuu ture jechuu barbaadeetu. Tolee guddaa galatoomii mee qubee afaan Oromoo waalteessuu kanarratti dhaloonni lafaa dhufaa jiru waan hayyuun kun bakka kanaan gahee dhaabee kana maal godhuu qaba itti dhaamsa dhaamtaaf. Namni keenya baay'inaan hirmaachuu qabaan jaa tokkoffaa koree waaltinaa san keessatti. Koree waaltinaa san haareetti ijaaramuu qabdi naannoo hundarraa hoo namni keessatti argamuu danda'u qaba. Haala sanii sii galtee loqoda naannoo hundaatu achi keessatti akka calaqqifamuu jechuudha. Yoo wanti qophaa'u barreeffamni tokko biiroo aadaa turizimii Oromiyaati yoo qophaa'u Oromiyaa waliigalaa waan ta'eef loqoda naannoo hundaa hammate ta'uu qaba. Loqoda naannoo tokko naannoon tokkos akka baratu. Naannoo kaan akka baratu. Kana godhuudhaaf ati ganda keessatti uummanni sii tolchu. Atumaatu hirmaachuu qaba beektaa gubbaa dheetee waan sana akkuma Ibroon faan cabsanii ol bahanii achi keessaa hirmaatanitti namni keenya ammallee cabsee ol bahee sii galtee Oromoota biraa obboleeyyansaa wajjin guddina afaan isaa irratti dalaguu qaba. Namni ati qooda kana qabde jee qooda sii haa hin jirtu. Abbaatu falmata beektaa. Abbaatu qooda isaatiif falmata. Wanni Ibraahim godhe cabsee bahuudha. Namni keenya cabsee bahuu danda'u qaba. Not only afaan Oromoo siyaasa irrattu gahee siyaasa irrattu namni keenya hirmaannaa isaa xiqqaadha. Naannoo Oromiyaattis haa ta'u sadarkaa Oromiyaattis haa ta'u sadarkaa federaalaattis haa ta'u. Namni keenya hirmaannaa inni qabu xiqqaadha. Waan kana cabsee keessaa bahuu qaba jechuu barbaadeeti. Ibraahim waan guddaa fakkeenya guddaa godhe Ibroon guutumattuu jireenyaan illee achitti galee si galtee Finfinnuma san qubatee jireenya Finfinnee san keessa san hundi chaalenjii san dabaree guyyaa irraa bakka irraa galiin hin jiretti kutee Rabbi rahmataa godhuu fi rahmanni Rabbi isarraa jiraatu jenna maatiif illee jabina hawwina. Tolee guddaa galatoomii Maaster Hassan waa'ee obbo Abraahim hin xumurree garuu amma gara Jamaal Aliititti dabra. Mee Jamaal Haaji Ibsaa Mohammed duu isaatiin gaddisitti dhagahame maali akkasumas dhaloonni seenaa isaa akkamitti akka barachuu qabuu fi inni nama akkami jettee ibsita? Dhugaa gaafii na gaafatteef gaafii na gaafatteef deebisaa si deebisuu kiyya dura wayin ibsachuu barbaada. Waa hunda dura Rabbii guddaadhaaf galanni haa ga'u jaa. Akkasumatti Haaji Ibsaa Mohammed Rabbiin rahmataa godhuu fi akkasumatti hooggantoota keenya yookaan immoo hayyoota keenyaas warreen akhiraman hunda isaanii Rabbi rahmataa godhuu fi inja. Akkasumatti itti aansee haadha teenya Haashim Rabbiin imaanaa fi sabrii si haa kennu inja. Akkasumatti itti aansee waalida isaa hangafarraa ilaa hanga quxisuu Rabbiin imaanaa fi sabrii isin haa kennu. Akkasumatti Alii fi firri hundi
nus Oromoon guututti sabrii fi imaanaan isiniin jaa jechuudha. Abbaa keenya dhabne amma gaafii deebisaa gaafii teetitiif akkana anaaf baaba Ibsaan abbaa adeera hiriyaadha barsiisaa kiyyaa jechuudha. Akkasuma baaba Ibsaan ilmaan Oromootiif abbaa Oromootii jechuu dandeenya jechuudha. Osoonii fi abbaa Oromoo kan afaaniin dharaa yookaan immoo haasawaan ta'in kan dhugaa kan hojiidhaani. Kanaafuu maqaan isaatu Ibsaadha. Namni Rabbi rahmata haa godhuu fi daaddaa isaa kanatti daaddaa amma inni du'e umrii amma 82 du'e. Bara 1900 fi 38tti akka lakkoofsa Awurooppaa dhalatee jiru. Kanaafuu maqaan inni qabu kunu ragaadhaa jechuu sabboonummaa isaatiif. Haaji Ibsaa Mohammed uummata Oromootiif yooniin kaniin ibsu taate abbaa Oromoo, sabboonaa Oromoo, qabsaawaa Oromoo, unkursaa fi bu'uursaa hundeessaa afranqallootii fi akkasumatti baandii afranqalloo qabsootii fi afranqalloo aadaa kana ragaan warreen inni guddise jira jechuudha. Soo saniifuu baaba Ibsaa yookaan immoo Haaji Ibsaa Mohammed seenaan isaa seenaa gootawwaniitiin wal madaaluu qabdi jechuudha. Wal madaaltiisii jechuudha. Kanaafuu Rabbiin rahmata haa godhuu fi Haaji Ibsaa Mohammed seenaan isaa seenaa laayyootti himanii fixuu danda'anii miti. Ijoollee dhaloota ammaatiif seenaa Haaji Ibsaa Mohammed Rabbi rahmata haa godhuu fi buuniif ibsu abbaa Oromoo waliigalaa jechuun danda'a. Bara yaadannoodhaaf bara 90 fi takka gaafa dura TPLF seente dargiin cabee Oromoota kutaa 10 Hayyoota manguddoo kutaa 10 tan ilmaan Oromoo qabsaa'ota ilmaan Oromoodha kanneen garagara laalan walitti fiduu irratti manguddoo kutaa 10 irraa isa nama tokko jechuudha. Abba Ibsaan abbaa Oromoo hundaati. Abba Ibsaan abbaa beekaa, abbaa wallaalaa, abbaa hayyuu, abbaa nama hundaati jechuudha. Abba Ibsaa jechuun yookaan immoo baaba Ibsaan yookaan immoo Haaji Ibsaa Mohammed wallahi seenaa isaa himee fixuu hin danda'u. Akka nama tokkootti waan anarraa na gaafatteef malee hayyoonni waa'ee seenaa isaa katabaa jiran yookaan immoo beekan hedduutu jira. Maaliif hiree tana harkadhee waa isaa sana dubbachuuf an waan na guddiseef ittiin gammadaa jechuudha. Saniifuu seenaan isaa seenaa laayyootti dhumtuu miti. Akkasumatti Rabbi rahmata haa godhuu fi inni arraan tana nu biraa gadda arraa fi kalee dheengadda nuuf gaddaa jechuudha. Maaliif nu biraa akramee Ameerikaa isteeta Minisootaatti akramee Haaji Ibsaa Mohammed December 23 2020 akramee jechuudha. Sa'aa yookaan taayimii 2:45 AM qarqara subii kana jechuudha. After midnight. Kanaafuu Rabbiin rahmata haa godhuu fi wanni seenaa isaa akkana dubbannuuf abbaa Oromoo, abbaa qabsoo, abbaa waa hundaati. Abbaa barnoota irratti ilmaan Oromoo umrii isaa gargaaraa ture. Abbaa ilmaan Oromoo sabboonummaa maqaan isaatu Ibsaadha. Sabboonummaa isaatiif bikkachuutti roga hunda keessatti argamee qabsoo Oromoo tana utubaa ture jechuudha. Saniifuu Rabbi rahmata haa godhuuf jenna. Gaba gaafii biraa yoo jiraatte naafsuu dandeessa. Tole guddaa galatoomii mee
Jamaal kanin si gaafachuu barbaadu Haaji Ibsaan bara dukkanaa keessatti uummata Oromoo karaa diinagdeetii fi akka isaan sabboonummaa iftaanii aadaa isaanii leellisaniif nama diinagdeen cinaa dhaabbachaa ture Oromoon akka mataa ol qabattu godhe jechuudhaan seenaa isaa irratti agarreetii turre. Mee waan kanoo seenaa isaa keessatti inni nama Oromoodhaaf nama akkam ture bara Oromoo jaanii dubbachuu jakkate san keessatti ummata Oromoo akkamiin karaa akkamiin gargaaru ture mee dhaloota amma jiruuf ifa godhime. Dhugaadha. Gaafa dukkanaa gaafa Oromummaan jechuun yakka inni Haaji Ibsaa Mohammed kan nama deemu Oromoodha. Maqaan isaa Ibsaa mire bar nama daaddaa siimee nama daaddaa sanitti daaddaa inni dhaabbatu kanatti gaafasitti maqaa Ibsaa baafatu. Irra guddaan nama maqaa dheessa ni dheessa dhugatti saniifuu sabboonummaa irraa takkaa jechuunis inni kun nama qabsoo Oromoo tana keessatti karaa jaayinummaatii fi karaa jiddugala gartee gama aayiliitiinis gootummaas garsiisaa qabsoo deeggaraa ture jechuudha. Akka lafa jalaatiin qabsoo Oromoo ijoollee Oromoo qaruudhaan gara barnootaa oofuudhaan mana barnootaa irra dhorkuudhaan gara qabsoottis harka lafa jalaan qabsoo gargaaruudhaan nama sossoo'insa guddaa godhaa ture jechuudha. Tana keessatti namammaas ittiis hidhamee ittiis rakkatee jechuudha. Osuma ittiis hidhamee ittiis rakkatee jiru irraa ibbooda hin jenne jechuudha gootummaadhaan. Wanni inni si barsiisu iftahi ati Oromoodha si galee. Kanaafuu dhaloota ammaatiif wanni Haaji Ibsaa Mohammed maali jennee yookaan isa akkaataa inni itti seenaa tana itti lafa kaa ibsinu tan dura iftahu saba isaatiin boonu sabboonummaa qabaachuu sabboonummaa qaba. Sabboonummaa irra dura sabboonummaa achi booda hoo karaa saba keetis qabsoo gootaa jechuudha. Nama sabboonummaa qabuutu qabsoos godha. Nama sabboonummaa qabuutu saba isaatis jaalataa jechuudha. Wanni Haaji Ibsaa Mohammed wanni itti adda ammaas saba biraa akkana jedhee saba biraatis hin tuqu. Haqa isaa falmachuu irratti waan inni feete isa ibboo dandeebisu. Kanaafuu Haaji Ibsaa Mohammed akkana jedheetiin lafa kaa'e. Tole ammallee asuma seenaa Haaji Ibsaa Mohammed keessaa hin baane kanin si gaafachuu barbaadu keessattuu hawwisoo afran qalloo nama diinagdeen gadhaabee akka afaan ifiitiin sirbanii uummata isaanii bu'aarsan godhaa ture keessaayi. Mee waa'ee akkamitti akka hundeesse hawwisoon afran qalloo bara dukkanaa san keessatti akkamitti akka hundeeffamte inni nama bifa akkamii cinaa dhaabbachuu ture kajoollee asootti dabalte gaariidha. Bareeda. Inumaa gaaffii bareedduudha na gaafatte. Tanaas ittiin dabalaa Haaji Ibsaa Mohammed seenaa isaatiin ammallee itti miggaara. Haaji Ibsaa Mohammed dhaloonni isaa Haaji Ibsaa Mohammed dirree dhawaa qabri ijoollee masgid Jummaa biratti dhalatee jechuudha. Bara 1938 akkasumatti abbaa isaa Mohammed Adamii fi haadha isaa Aashaa Illiirraa nama dhalatee jechuudha. Saniifuu Baaba Ibsaan nama seenaa guddaa qabu. Seenaan isaa kan dhumtuu miti. Amma yooniin gara baandii afran qalloo tan ati na gaafatte siif deebise dhugaadha. Baandii afran qalloo tana akka aadaa Oromoottis gargaaruu ture jechuudha. Aadaadha namni karaa biraatiin qabsoos gargaaraa, karaa biraatiin karaa barnootaattis gargaaraa, karaa aadaa Oromoo tanaas gargaara ni fedha ni beeka. Namni aadaa hin qabne namni hawaasatti hin qabne namaa miti. Biyya afaan aadaa kanaan sabummaa guutta. Baaba Ibsaan kan hunda nu barsiisa. Haaji Ibsaa Mohammed
yoo biyyan qabaanne afaan keen dalagu yooni fi afaan hin qabaanne aadaan teen dalaydu yoo aadaan qabaanne namummaan keen jirtu nama jee nama barsiisaa ture jechuudha. Kanaafuu aadaa tanaas achi keessa beekaa jechuudha. Kanaaf hawwisoo afran qalloo gargaaraa ture. Akkasumatti gargaaruu bicha osoo hin ta'in walitti fidee jaaree haramaa dukkaana isaa gama duubaatti kanneen akka Ifbiraa, kanneen akka Ali Shabboo wallistoonni hedduudha gaa. Kanneen akka Hiimee wallistoonni amma akka Ibraahim Haaji Rabbi rahmataa godhuufi. Kanneen hawwisoon afran qalloodhaa baandiin afran qalloodhaa yookaan tan dirreedhaa keessatti roga adda addaatiin jaaramte san keessaa nama gargaaraa ture jechuudha. Bikkinni itti gargaaraa tures dirruma dhaasanittis bikkinni itti gargaaraa tures haramaas fidee haramaattis bikkinni itti gargaaraa tures roga biyyoota naannoo hundattuu jala deemee gargaaraa ture jechuudha. Saniifuu inni nama akkasiiti nama qooda guddaa qabu. Nama seenaan isaa himaatiis turte nama yoo himtees hin finne jennaa jechuudha. Haaji Ibsaa Mohammed eeganni du'e bichaa miti kan seenaa isaa himamte. Ammarra deebisneeti himna malee himaa jiran malee duraanis miidiyaalee adda addaatti biyyattis hedduu seenaan isaa seenaa dhuha qabdu akkanaan sinjaa deebisaan biyyatan. Tolee guddaa galatoomii Jamaal Alii. Mee amma gara Maastar Hassanitiin deebi'aa. Maastar Hassan mee xumuru keenyaan duratti waan si gaafadhuutu jira. Wanti ani si gaafadhu sanis Haaji Abraahim asoo hin du'in duratti dhukkubsatee akka ciisaa ture dhagahameeti ture. Uummanni Oromoo akka amma du'a isaatti hafarsaa jiran kanatti akka du'a isaa wal jalaa fuudhanii dhageessisaa jiran kanatti gaafa inni dhukkubsatee akka gargaaramuu gaafatamaa ture san maaliif deeggarsaan bira dhaabbachuu dhiisanii yookaan immoo uummanni Oromoo yeroo hunda asoo lubbuun jiranii maaliif waliif hin dhaabbanne rakkinni gama kanaan jiru maalii jetteeti ibsitamee? Yeroo ammatti gartee haalli siyaasa jirus walxaxaa ta'uudhaaf fi tasgabbiin haala biyyoolessaatti gartee nagaa dhabeenyummaan jiraachuu wajjin wal qabate namni wal quban qabu. Namni olii gadi fiigaa jira jabaa fi laafaa fi illee wal quban qabu amma yeroo ammaatti. So Ibroon ture ganna dabarraa eegalee jiraatiin ture ilaani kitaaba kiyyaa waa'ee dirreedhaa jookaan agarta waa'ee seenaa dirreedhaa dubbata. Finfinnee mana abbaa gidaatti eebisnaa jennee isaa fi itti gaafatama kanneen ture kitaaba kana. Kitaaba guddaa ture. Garuu na dhukkubaa yaada kee kana silaa nama ol deemu waan taateef akka sirraan gufanneef sumaan gargaara. Garuu akka jabaa na dhukkubaa naan jechuu ture. Sambooda anillee ittiin deebinee namni keenya wal quban qabaatu ala kulli haal yeroo maatti duutee waa'ee kee haasawa malee akka waan dhaalmee gabrummaa wajji waan akka dhaallee na fakkaata. Silaa nama keenya jiraa fi yeroo inni jiru qunnamuun barbaachisaadha. Nuu humarraa fudhadhu ammaan tana nuu hon akkam jira wiilchara gubbaa ka'uu hin danda'u. Kallee yaa rabbi wal naa taasisi Oromoo guutuu jee nama wayiwaachaa ture. Yaa rabbii jee rabbiitti wayiwaachaa ture Oromooti wal taasisi Oromoo takka godhii jee walloo tana Oromoo ta'uu ibsee nama ifaajjii guddaa godhu ture harreen akka mira jira. So namni keenya dandeettii waa wal cinaa dhaabbachuu kana gabrummaatu irraa fuudha jechuu dandeenya. Aadaa dur turte osoo hin ta'in waan gabrummaa irraa dhaalle gartee habashaa irraa dhaalle uummata nu gadiituutu amata dhibbaa ol nu bulche. Uummata biddeena irraa nyaatanillee miskiinaaf hin kannine gartee fuudhee mana gubbaa kaayaa dirqoosha godhee deebisee nyaatu. Firfiroo godhee. Biddeenuma sanuu yeroo goggeessan beeki dhagaa qabatanii shimbiroo irraa eegana hanqa hoggoguu haala taa'anii jechuudha. Uummata santu nu gabroonfate nuti bara nyaata nyaannu irraa nyaanneeti hoggaa san quufnaa miskiina gabbaanee kanina. Isaan bara karraa nyaatanillee miskiinaaf hin quudhani goggeessanii mana gubbaa kaanii shimbiroo irraa eeganii deebisanii nyaatan. Uummata santu amata dhibbaaf nu gabroonfate isaan irraa dhaallee jechuu barbaadeeti wal cinaa dhaabbachuu kana. Kanaaf Qaadir sirba isaa keessatti baasumaa jee sirba isaa ka baasuma joo yoo beekte
Qadir Said sirba isaan keessatti bal'inaan achi keessatti ibse fantaziyaa tuni waata dharaatiin ciisan hanqutinaa ana agabuun du'e dheegaa sangaa gangalchuun arrabaa fi qishnaa je'ee sii galte baasuma je'ee uffata daaree dheeboodhee agabee ani lubbuu dhabee fira nagatee gaafas na jibbee areera garaa naa quuduu dhabee muuxa kamiitu garaa laaffisee arraboochisee fira hiriyoonni dhugaadhaa yeroo barbaachiftu wal cinaa dhaabbachuu waliin hanqatanii yee Qadir Said barilaan sirbe waan kana beektaa gaafa dura miidhaan tun deddeebiin tuni maaliif gaafaan an jiru uffata daaree dheeboodhee agabee ani lubbuu dhabee jedhe si galte beelewee uffata dhabee du'e inni du'e firri walitti dhufee dibicha qalee sadaqaa godhan kafaaraa godhanii dhagaadhaa dhaabdanii fantaziyyaa tuni waata dhiisaatiin ciisan hanqutinaa jedhe si galte kana jechuun Wama kana irraa sirbee jechuu barbaadeeti. Wanni kun waan roorroo wajjin dhufe malee waan kalee Oromoon ganama qabdu miti. Ala kulli haal Ibroon hin yaadatamne seenaan isaatiillee osoo inni lubbuun jiru hin lalifamne hanqa inni hojjete takka. Ammoo sila bulchiinsi dirree dhawaa addatti nama sadarkaa isaa gahee dhalataa dirree dhawaa ta'ee abbaanis gartee qabaataa lafa sanii qabaatota afran qalloo. Si galte Araboota yeroo san magaalaa san ture wajjin wal gitaa ture. Sigalte qabeenya guddaa qabaatu ture garaa dumtii qabaachuu ture. Sanqee faamilii sanqee isaa dhalatee faamilii guddaadha. Nama bakka tana ga'ee kan dirree dhawaa waan ta'eef silaa bulchiinsi dirree dhawaa irraan tana gartee waan guddaa godhuutu irraa eeggama ture. Wajjirri aadaa turizimiitis akka namni kun bu'uureessaa hawwisoo suuqaliilaa ta'uu isaatii fi sigaltee aduu birraa ijaaruu isaatii fi aartii Oromootiif waan inni gumaachee afaan Oromootiif waan inni gumaachee kana hundaa'u. Meeshin godhanii sila irraan tana waan guddaa turraa eeggama ture bulchiinsa dirree dhawaa irraa kuni ta'uu dhabuun waan gadda guddaa dhageemsee yeroon hin dabarre ammaa si godhuun dandeessan jennaan fayyade. Tole guddaa galatoomii mee gara Jamaal Aliittiin dabraa xumuraan duratti jechuudha yeroon keenyas deemaa jira amma xumurarra gootti jirra. Mee Jamaal Alii jalqaba bara 1976 gaafa jaarraa abbaa gadaa amata 5 mana hidhaa keessatti dararamee mana hidhaarraa dee'ee asoohumaa takka harkaan hin qabnetti qabsoo hidhannoo gaggeessuudhaaf kutatee gara gaara gobeelleetti kan deemu ta'e sanitti Haaji Ibsaan nama diinagdee murannoodhaan cinaa dhaabbachaa ture seenaan jaamus ni jira. Mee wanti kun akkam ture mee daawwattoota keenyaaf akkasumas dhaloota lafaa dhufaa jiru seenaa kana ifa godhi. Dhugaadha. Haaji Ibsaa Mohammed gargaaruun harka lafa jalaatiin gargaaruun dhuga. Ifattis waan sabboonummaadhaa hojjechuun dhuga. Itti hidhame. Manneen hidhaa isa bira kutteeti ilmaan isaatis itti biyyaa baanii ilmaan isaalleen itti hidhamaa turan. Kanaafuu itti cafaqamee itti hidhamee ibboodallee jini gaafa waraana dhiisii ijoollee harka lafa jalaatti oomishee achi geessa jechuudha. Dargaggeessi naannoo sanii hawwadaa haramaa direedhaa inni nama direedhaatii fi haramaa jirtutti qabsoo hawwadaa akka Oromoo walii galaatti nama godhu nama Finfinnee dhufu nama Oromiyaa tana hunda keessaa dhufu bikkayyuu dhufu sabboonaa Oromoo taanaan qooda qaba. Akkuma qabsoon gaa wanni qabdutti akkuma qabsoon gartee sarara qabdutti sarara qabsoo sanirra nama deemu lafa jalaas nama ifatti sabboonummaa ijoollee Oromoodhaa bikka barnootaa mana barnootaatii fi bikka isaan waa'ee aadaa irratti ifa ba'ee gargaara jechuudha. Kanaa alatti qabsoo Oromoo warra gaaraa qaceelloo gargaara. Gaafa sanikkaa gaafa dukkanaati. Harka lafa jalaan gargaara. Ijoollee qabsoo Oromoo handhuura qabsoo Oromoo keessatti guddatee jechuudha. Dhalatee jechuudha. Handhuurti qabsoo Oromoo gobeelle dura. Gobeellee tun tan addi bilisummaa Oromoo itti bu'uuramte. Kanaafuu jaarraa abbaa gadaatii fi elemoo qilxuutii fi qabsaa'ota Oromoodhaa warra gargaaraa ture. Warreen biraatis gargaaraa warra ture. Namni Oromoodhaaf Abba Ibsaan nama qabsoo godhu hundaaf ija bitaa ija mirgaati. Kanaafuu ragaan dubbii tanaa itti hidhamuudha jechuudha. Abba Ibsaan itti hidhamee itti
qabeenya isaa itti dhabu haga qabeenya isaa hunda zarafan haga ilmaan isaatii saba sanatti ilmaan isaatti illee itti hidhaman itti biyyaa ba'an akkasii kana gaafii bareedduu na gaafattee nama qabsoo Oromoo utubee wanni inni reefu jeef tanaa jechuudha. Bagarra deebitee na gaafattee akkasii Haaji Ibsaa. Tole guddaa galatoomii seenaan hayyootaan kanaa asoo hanga feene yeroo fudhannee haasofne illee xumuruu hin dandeenyu. Seenaan isaan uummata Oromootiif dalagan wanti isaan uummata Oromootiif godhan waan hedduudha. Saniifuu nuti yeroon keenyas waan nu daangeesseef arraaf asumarratti kan goolamnu taha. Isin yeroo keessan aarsaa gootanii karaa OIBtiin keessummaa taatanii nu waliin turuu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin ja'a. Fayyaa argannu fayyaa ta'e. Fayyaa ta'e galatoomi. Fayyaa ta'e OIB Muddee. Tole guddaa galatoomaa isinis guddaa galatoomaa. Tole egaa daawwattootaa fi kabajamtoota keenya qophiin keenya addaa hayyuu seenaa Maastar Hassanii fi akkasuma hayyuu seenaa Jamaal Alii wajjiin hayyootan keenya kan du'an Ifbiraa dhabne seenaa isaanii irratti xiyyeeffatu asumarratti kan goolabamuu ta'a hanga qophii addaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nuuf tura.